Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota yuutuubii chaanaalii barsiisaa Jamaal. Jaallattoota barnoota maatimaatiksii yookiin barnoota herregaa. Har'a barnoota herregaa kutaa sayilaffaatiin qabadhee dhiyaadhee jira. Mee barnoota herregaa kutaa sayilaffaa kana waliin haa ilaallu. Qabiyyee isaarraa jalqabnee yoo laallu unit 1 boqonnaan tokko maal jedha? Number system. Number systemii kana jalatti immoo revision on set of rational number. Akkasumas the real number system. Under unit 2 yookiin boqonnaa lama jalatti solution of equations. Solution of equations immoo maaliif jala qabata? Equations involving exponent in the radicals. System of linear equation into variable. Equations involving absolute value and quadratic equation kan jedhamu kan of keessaa qaba. Akkasuma unit 3 further on set under this unit ways to describe sets karattiin tuuta ibsan. The notation of sets mallattoowwan tuuta keessatti itti fayyadaman. Operation on set qoyyoboota tuutota qoyyobuu kanneen kutaa gadiitti jennu sanii. Akkasuma unit 4 boqonnaan 4 relation in the function. Relation in the function jalatti immoo relation function in the graphs of function kan jedhu. Akkasuma unit 5 boqonnaa 5 geometry in the measurement kan jedhu. Geometrii fi saffara. Geometrii fi saffara jala immoo maaltu jira? Regular polygon. Further on congruence in the similarity. Further on trigonometry. Circles in the measurement kan jedhutu boqonnaa 5 jalatti jira. Unit 6 yookiin boqonnaa 6 jalatti maaltu jira? Statistics in the probability. Statistics in the probability kana jalatti maaltu jira? Statistical data in the probability kan jedhu jira. Akkasumas boqonnaa 7 yookiin unit 7 vectors in 2 dimensions. Vectors in 2 dimensions jalatti immoo introduction to vectors in the scalars, representation of vectors, addition in the subtraction of vectors, and the multiplication of vectors by scalar. 7.4 position of a point kan jedhu boqonnaawwan torba kan of jalaa qabaa jechuudha. Boqonnaa tokko yookiin unit 1 yoo laalle number system jechuun kun maal jechuudha? Number system jechuun kun maal jechuudha irraa yoo kaane mee gabateewwan kana keessatti lakkoofsota jiran kana haa laallu. Malleen lakkoofsota jechuudha. Number system jechuun malleen lakkoofsota ittiin lakkoofsota kanatti lakkaawan jechuma. Karaa biraa mee numerical value kan jedhu kana laallu. Tokkoffaa irratti Arabic numeraliin lakkoofsa ammaan tana addunyaan ittiin fayyadamaa jirtu kana. Akkasuma yeroo durii san keessatti sirna Baabilooniyaan kan jedhamus ture jira. Egyptian hieroglyphics kan jedhamus ture jira. Akkasuma Greek Herodic kan jedhamus jira. Roman kan jedhamus jira. Romaaniin ammallee kan itti fayyadamaa jirru waan tokko irratti kan itti fayyadamaa jirru. Itoophiyaan Giiz kan jedhamus ni jira jechuudha. Giizii lakkoofsa Itoophiyaan itti fayyadamtu. Sirnoonni kun hundarraa garuu international kan ta'ee jiru. Arabic numeral kan jedhu kan amma addunyaan guutuun itti fayyadamaa jirtu jechuudha. Tole gaamee eega number system irraa history isaarraa waa xiqqoo eega kana jennee booddee gara mata dureetti aanutti yoo dhufne revision on the sets of rational number keessa deebii lakkoofsa raashinaalii jechuma. Lakkoofsa raashinaalii kunis kanaan dura kutaa 7 fi 8 keessatti bal'inaan akka baratame hubachiisuu isaati. Tole egaa lakkoofsa raashinaalii gara hiikoo isaatti osoo hin seenin duratti ammallee natural number yookiin lakkoofsi lakkaawwii maali? Intigeriinoo maali? Prime numberii fi composite maali?
Prime number kan jedhu lakkoofsa kopxii jechuma. Composite number jechuun ammoo lakkoofsa guutuu jechuu yoo ta'u, mee tokko tokkoon lakkoofsota kanneen haa ilaallu. The sets of natural number is denoted by n is described by n is equals to in the bracket 1, 2, 3 discontinue itti fufaa jechuudha. Lakkoofsi natural yookiin lakkoofsi lakkaawwii kunis inni dhaan bakka bu'aa. Then inni haa bakka bu'u. Inni kun takkarraa eegalee 2, 3, 4 jee dhaabbii kan hin qabne yoo ta'u, the sets of whole numbering kunis qubee w dhaan bakka bu'aa. Innis 0 irraa jalqabee dhaabbii kan hin qabne yoo ta'u, the sets of integer number is denoted by z is described. Z is equals to start from 0 to left hand, start from 0 to right hand. Lakkoofsi integerii kunis lakkoofsa 0 irraa ka'ee gara harka mirgaattii fi 0 irraa ka'ee gara harka bitaatti 0s dabalatee jechuudha. Innis qubee z dhaan bakka bu'a. Mee prime numberii fi composite numberii noo maali? A natural number that has exactly two distinct factors, namely 1 in itself is called prime number. Prime number kan nuti jennu lakkoofsa lakkaawwii hirmaataa yookiin qooddataa takkaa fi mataa isaa qofa qabu akka inni ta'e nu ibsa. Akkasuma natural number that has more than two factors is called composite number. Lakkoofsi prime yookiin prime number kan nuti jennu lakkoofsa kopxii akka jenne jalqaba irratti dubbadheetiin jira. Lakkoofsa kopxii jechuun akkamiiti? Lakkoofsa kopxii jechuun kunis lakkoofsa hirmaataa yookiin qooddataan isaa takkaa fi mataa isaa qofa ta'e, haa ta'u immoo lakkoofsa compositii kan nuti jennu a natural number that has more than two factors is called composite number. Lakkoofsi compositii kan yookiin lakkoofsa guutuu jechuudha. Lakkoofsa guutuun kunis lakkoofsa hirmaataa lama yookiin lamaa ol kan qabu jechuudha. Lakkoofsi takka neither prime nor composite. Lakkoofsi takka kopxiis miti composites miti jechuudha. Inni itti aanu divisibility test. Divisibility test jechuun lakkoofsi tokko haftee malee lakkoofsa biraatiif hiramuu isaa kan nuti ittiin akkasuma ilaallee beeknu jechuudha. Fakkeenyaaf 2 if it is unit digit is divisible by 2. Lakkoofsi tokko lamaaf haftee malee ni hirama kan nuti jennu yoo dhumti digitii isaa lama ta'e lamaaf kan hiramu ta'e. Lamaaf hirama jechuun dhumti digitii isaa 0, 2, 4, 6, 8 kana yoo ta'e lamaaf haftee malee ni hirama jechuudha. Lakkoofsi tokko